Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaala keenya Ogummaa Tuubii. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Har'a egaan wanti isin agarsiisuu dhufee bilbila keenya maaltu biizii godhaa? Sababa bilbilli keenya biizii ta'uuf yookiin immoo wanta nuuni tuqne tokko sirnaan nuuf hin tuqne maaliif akka inni hin hojjenne isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti sababa guddaa kan ta'u bilbila keenya biizii kan godhu inni guddaan appilikeeshinii baay'isuudha. Namoonni baay'een callistanii appilikeeshinii baay'istanii bilbila keessan humna isaan olitti itti feetu. Bilbilli keenya immoo appilikeeshiniin gaafa itti baay'atu raamiin isaa ho'uu yookiin bulluquu waan kanaaf isa saaxilaa jechuudha. Agar raamiin bilbila keenyaa dadhabutti appilikeeshinii itti feetanii humna isaan olitti fayyadamuu barbaaddu. Egaan kun bilbila keenya ho'isuu ni danda'a. Biizii gochuuf illee sababa guddaa kanatu ta'a jechuudha. Sababa inni guddaaf inni jalqabaa appilikeeshinii baay'isuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanaa kaastanii namoonni bilbilli keessan biizii ta'uu bilbila keessan irraatii appilikeeshinii hin barbaachisne kanneen isin hin fayyadne kan ittiin fayyadamne ofumaa bilbila keessan irra taa'u uninstall gochuudhaan bilbila keessan firii godhaa. Jalqaba irratti wanti guddaan isin gochuu qabdanii appilikeeshinii hin barbaachisne dileetii yookiin immoo uninstall gochuudhaan bilbila keessan firii gochuudha. Inni lammaffaan fakkeenyaaf appilikeeshina tokko baneen fayyadama. Gaalarii baneen fakkeenyaaf gaalarii banee fayyadamee baakii tuqeeti kanan keessaa ba'u. Baakii tuqee gaafan keessaa ba'u ammas bakka bilbilaa deemeen bilbiladheen callisee bilbiladhee ammas baakiin godhaa. Ammas kan biraa miiseejii seeneen miiseejii barreeffadhee xumuree baakii matuqeen ba'aa. Ammas fakkeenyaaf yuutuubiin seenaa. Yuutuubii banee callisee baakii matuqeen keessaa ba'aa. Egaan appilikeeshinotaan ammi fayyadame hundi isaanii sadan isaanii jechuudha. Hojii dudduubaanitii hojjechaa jiru. Utuu hin argin piroosesii gochaa jiru jechuudha. Raamiin bilbila keenyaa maal hojjechaa jira? Appilikeeshinotaan amma babbane kanaan fayyadamee ba'e amma dudduubarraan kan inni hojjechaa jiru jechuudha. Akkamitti akka inni dudduubarraan itti rakkanne yookiin immoo utuu nuun hin argin akka inni hin hojjenne goona isa jedhuuf immoo asii gara harka bitaa keenya kana isa jiru sarara sadii asii gadi sararameeru kana tuqna jechuudha. Egaan appilikeeshinootaan banee fayyadamaa ture kun hundi isaanii duubarraan utuu hin argin hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf kiloos ol isheettu kana tuqnee cufuu qabna jechuudha ofirraatii. Bilbilli keenya akka biizii hin taaneef kiloos isheettu kana al tokkoof tuqna jechuudha. Amma sadan isaaniiyyuu sokkaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf kanatti buune yoo ilaalle wanti bilbila koo rakkisaa jiru yookiin raamii bilbila koo irratti kan miidhaa geessisaa jiru hin jiru jechuudha. Egaan akka kanatti bilbila keenya akka inni biizii hin taane godhachuu waan dandeenyuuf viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Chaanaala kanaaf maatii hin taane yoo ta'e chaanaala barumsaa waan ta'eef ammuma maatii ta'an isiniin jedhaa. Galatooma.